Abbiin dhufaa rafuutu dhufa. Bakka kadhanni hafe. Kuni eenyuun miidha dhaqee unuma miidha. Hafuura keessaa nu baasaa. Jilba keenya dadhabsiisaa. Waaqayyo irraa nu fageessa. Online irraa baate silkii kee silent goote cufte achi ofirraa butte calluma jettee fuula waaqayyo duratti ofii kee waaqayyo wajjin durubbachuun jireenya kee ijaara. Sirriitti yernaati jilbeeffachuudhaaf kaatu yaadonni baay'een gara kee dhufu bilbila kee tuttuquudhaaf wantoonni Nagaan isiniif haa baay'atu yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa afaan qaba. Guyyaa har'aa jechuudha kadhata dhuunfaa tokkotu gara keessan na fide. Namni tokko gaafa kadhatu waldaan wajji yeroo kadhatu qabaa, maatii wajji yeroo kadhatu qabaa, akkasuma immoo gaafa sagantaan isaaf laatame ba'ee yerootti tajaajilu qaba. Ergaan koo guyyaa har'aa jechuudha. Kiristaanota mana madaamii keessa jiranii biyyoota garaagaraa isaa ta'u keessumaa kiristaanota mana madaamii keessa hojjetaniifidha jechuudha. Innis maali? Kadhata dhuunfaati. Kadhata dhuunfaa namni kamiyyuu hin qaba. Garuu haa ta'u malee akkaataatti waaqayyoon dhiyaatu nama sanatu beeka. Yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo sagantaan garaagaraa gara waldaatti nu ba'ullee sagalee ol baafnee tajaajila waan ta'eef nu mijachuu dhiisuu danda'a. Maaliif walakkaan isaanii kilaasiin keessa jiraatanii nama wajjiniinidha. Nama yeroon isiniin jedhu ijoollee makka isaanii hojjetanii fi akkasuma immoo ijoollota madaamii bukkee kan rafan jiru. Garuu kadhanni dhuunfaa baay'een isa harkuma keessan harkuma koo jira. Innis maali yoo jettanii sagalee tokko karaa WhatsAppii dhaggeeffachaan ture barumsa tokko. Ani gaafa waa tokko gara miidiyaa kanaatti fidu yoon ofii koorraa baradhee keessi koo itti gammadee fi akkasuma immoo wanti kun dhugaadha jedhee waan ofii koo narra ga'ee arge tokko isinitti baasuun barbaada malee akkasuma faayidaaf miti. Barumsaan dhaggeeffachaa oole isiniif fideetan jira. Sagalee kana otoo isiniin dhageessisiin dura waa tokkon isiniif dhaama. Innis maali? Kadhata dhuunfaa jechuun namni tokko yaada garaa isaa waan barbaade haa ta'u yerootti waaqayyotti dhiyaatudha. Mitiire? Haa ta'uyyuu malee baay'een keenya ofitti dhiboofna, ofitti ba'aa taana. Akkan sagalee kana dhaggeeffadhe dhugaa waaqayyo ofiin taazzabeyan jechuudha. Sababiin isaa kadhata dhuunfaa amma otoo nuti musliimota ta'ee saayitiin sagada yookaan salaata isaanii yeroo ga'u deemee sagada yoo jenne nuun dhowwani. Garuu nuuf kiristaanotaaf baay'ee rakkisaadha. Garuu mee otuma hojjennu otuma deemnu yaanni keenya qalbiin keenya gara waaqayyoo jira. Akkasuma immoo kadhata dhuunfaa keenya qofaatti baafannee saayitii amma kanaatti kadhata dhuunfaa koo qabaachuun qaba jennee yeroo manuu mijatu galgala jechuudha. Saayitiitti baafannee kadhata dhuunfaa keenyaatti dhugaan isinitti saayitiitti kennannee saayitiin kun kan dhuunfaa kooti. Waan hundumaa cufee miidiyaa kamirraa ba'e ofii koof kadhatachuun qaba jennee piroosisii itti baasnee waaqayyotti dhiyaachaa jirra nuti. Maaliifidha? Tokkoffaa harki caaluun keenya yeroo kilaasii keenya seennu otoo kadhanna jennuuti saayitiin nutti deemte. Innis maali? Bilbila ilaaluun jira, gara miidiyaa tokko hordofuun jira. Inni kun akkuma jirutti ta'ee yeroo baay'ee ofii keenya kan nuuf ta'urra isa nuuf hin taane waliin buuneeti yeroo ofitti gumna. Amma kadhata dhuunfaa keenya jechuudha. Akkuma kilaasii keenya seenneen otoo saayitii tokko walakkaa saayitii kadhatanne dhugaanuma dandeenya. Yoo jilgeeffachuu baanne bakkuma ciisnutti. Haannaatiin waaqayyo yaada garaa isheeti kan inni arge. Asaassa isheeti dhaga'e malee ol fuutee miti. Maayikii qabattee miti. Sinii galee kanaaf yeroo kadhata dhuunfaa jechuudha. Kadhata dhuunfaa nu barbaachisa. Maaliif kana ilaalee boodee otoo viidiyoo kanan ilaalu
otoni miidiyaa kana hordofu saayitiin hirriba koon geessi achumaan dadhabbiin dhufaa rafuutu dhufa bakka kadhanni hafe kuni eenyuun miidha dhaqee unuma miidha hafuura keessaa nu baasa jilba keenya dadhabsiisa waaqayyo irraa nu fageessa jechuudha. Kanaafi kadhata dhuunfaa keessanii dagachuu hin qabdan. Kadhata waldaallee baatanii kadhachuu yoo isinitti ulfaate maaliif sagalee ol fuutanii tajaajiltuu faarfannaa tokko waraabuu jira inni kun isinitti ulfaachaa danda'a. Garuu kadhata dhuunfaa keessanitti karoora baafachuu qabdu yaa obboloota ko. Akkasumaan miti ani sagalee kana isinan dhageessisa. Sagalee kana keessatti of ilaaltu dhugaa waan amma dubbadhe kana dhugaa moo soba ta'uusaa adda baafattu. Ji'a tokko yoo geessani, ji'a lama yoo geessani, ji'a sadi ji'a afur yoo geessani, waggaa tokko yoo geessani, fira keessan haa ta'u, obboleessa keessan haadhoo keessanii yoo ta'u, yookaan immoo waan biraa yoo ta'u, garuu rileeshinii kan qabdan, walitti dhufeenya kan qabdan, waliin gaafattan yoo ta'e, eessa jirta waliin hin jettan yoo ta'e, attam bulte wajjin waliin hin jettan yoo ta'e, haala attamii keessa jirta waliin hin jettan yoo ta'e, namni garaa keessan keessaa badaa deema. Garaa keessan keessaa jaalalli namaa du'aa, tokkummaan namichaa du'aa, hojiin namichaa du'aa, gargaarsi namichi isinii godhes du'aa, walitti dhufeenyi isin kaleessa qabdanis isin keessaa du'aa, tokkummaan isin isa wajjin kaleessa qabdanis isin keessaa du'aa, jaalalli isin isa wajjin kaleessa qabdan yookaan ishee wajjin kaleessa qabdanis isin keessaa du'aa deema. Sababiin isaa walitti dhufeenya keessatti addaan cite, kominikeeshinii keessatti addaan cite, wal marii keessatti addaan cite waan ta'eef jaalalli garaa namaa keessa badaa deema. Kana fakkeenya kana kaniin kaase namaaf Waaqayyo inni waaqaaf lafa uume kuni ganama isa wajjin akka nu dubbannu barbaada. Yeroo hundumaa Waaqayyo waa'ee keenya yaada. Egaa kadhanni kuni mataasaa kan danda'e barumsa mataasaa danda'e ta'uu danda'a. Barumsa guddaadha. Garuu immoo irra keessa isaan sinii kaasa. Waaqayyo yeroo hundumaa waa'ee keenya yaada. Waa'ee koo yaada Waaqayyo. Waa'ee kee yaada Waaqayyo. Waa'ee jireenya kee yaada Waaqayyo. Waa'ee bultoo kee yaada Waaqayyo. Ganama waa'ee kee yaada, galgala waa'ee kee yaada, guyyaas waa'ee kee yaada. Atis waa'ee isaa akka yaaddu barbaada. Gurra kee akka kennituuf, laphee kee akka kennituuf, garaa kee akka kennituuf, yaada kee akka kennituuf barbaada Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafi lafti itti namni geeddaramu, lafti itti lapheen namaa geeddaramu, lafti itti jireenyi namaa geeddaramu miila Waaqayyoo jalatti. Petros akkas jedhe iddoon kun attam gaariidha. As dhufuun keenya attam gaariidha. Attam nutti tola jedhe. Lafti argamuu Waaqayyoo jiru namatti tola. Lafti argamuu Waaqayyoo jiru namatti tola. Garuu argamuu Waaqayyoo immoo barbaaduun barbaachisaadha. Argamuu Waaqayyoo hawwiidhaan dhufa miti. Argamuu Waaqayyoo kadhachuudhaan dhufa. Argamuu Waaqayyoo soomuudhaan dhufa. Argamuu Waaqayyoo miila Waaqayyoo jala turuudhaan dhufa. Lafa jirtanitti kadhannaan dhimma garaati. Tarii haalli isinii mijachuu dhiisuu danda'a. Tarii yeroon isinii mijachuu dhiisuu danda'a. Garuu kadhannaan dhimma dheebuu garaa keenyaati. Kadhannaan garaadhaan Waaqayyoon barbaaduudha. Kadhannaan haala mijataa baay'een eegu. Kanaaf garaa keenyaan Waaqayyo wajjin dubbachuu, Waaqayyo mari'achuu, Waaqayyo wajjin dudubbachuu, yeroo boqonnaa keenyaatti fiignee dhokannee dhannee jilbeeffannee Waaqayyo wajjin dudubbachuu, Waaqayyoon kadhachuu shaakaluun baay'ee barbaachisaadha. Sagalee koo kana dhagaa kan jirtu, bakka jirtu teessee Waaqayyo wajjin qobaa kee, bilbila kee oof goote, silkii kee cufte, online irraa baate, silkii kee silent goote cufte, achi ofirraa butte. Calluma jettee fuula Waaqayyo duratti ofii kee Waaqayyo wajjin dubbachuun jireenya kee ijaara. Sirriitti na dhagaa. Ofii kee Waaqayyo wajjin dubbachuun, ofii kee Waaqayyoon kadhachuun, ofii kee miila Waaqayyoo jalatti gadi jechuun baay'ee gaariidha. Tarii yernaati jilbeeffachuudhaaf kaatu yaadonni baay'een gara kee dhufu, bilbila kee tuttuquudhaaf, wantoonni qilleensa irra jirta, online irra jirta yoo ta'e ergaaleen baay'een sii galuu danda'u, namni sii bilbiluu danda'a, hin kaasiin. Hin meesejjiin deebisiin, ergaan deebisiin, hin fuudhin lafaa ofii godhi jilbeeffadhu fuula Waaqayyoo dura walakkaa sa'aatii yoo xinnaate sa'aatii tokko yoo xuruu ta'e immoo sa'aatii lama sa'aatii sadi jilbeeffadhu fuula Waaqayyoo shaakali jireenya kee keessatti kana jireenya kee keessatti fuula Waaqayyoo dura turuu shaakali adda argachuu barbaadda yoo ta'e diina kee mo'uu barbaadda yoo ta'e hojii kee fiixaan baafachuu barbaadda yoo ta'e karoorri kee akka galmasii ga'uu barbaadda yoo ta'e fuula Waaqayyoo dura turi gooftaan nuun kadhate. Gooftaa ta'eetu jiru waan hundumaatuu danda'u hin kadhate miila gooftaa jala ture miila abbaasaa jala ture gooftaanis ulfina isaatiin gara isaa dhufe gooftaanis ulfina isaatiin Waaqayyo abbaanis ulfinaan gara isaa dhufe Museenii fi Eliyaasii fuula isaa dura dhaabbatani
galanni waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Duumessi ulfinaa dhufeetti uwwifame lakkoofsa 34 ilaala. Utuu inni kana dubbachaa jiru duumessi dhufe hunduma isaaniitti uffise. Bartoonni duumessicha keessa yommuu lixanii sodaatanii. Duumessi ulfina waaqayyoo lafti inni itti sitti uwwifamu. Duumessi nagaa waaqayyoo lafti inni itti sitti uwwifamu. Duumessi araara waaqayyoo, duumessi harka waaqayyoo, duumessi eebba waaqayyoo kan inni sitti uwwifamu eessatti? Iddoo ati miila waaqayyoo jalatti jilbeeffattee jirtutti. Dhuguman sitti hima waaqayyoo wajjiniin wal arguu barbaadda yoo ta'e, dhuguman sitti hima waaqayyo wajjin tokkummaa jabaataa horachuu barbaadda yoo ta'e, kadhachuudhaaf gaafa jilbeeffattu bilbila kee ofii godhi. Amma karaa nuti ittiin wal tajaajillu karaa gaariidha bilbilli. Karaa nuti ittiin ergaa wal bira geessinu karaa gaariidha. Meeshaa gaariidha teknooloojiin ba'ees akkasuma seexanaafis meeshaa gaariidha. Seexanaafis maateriyaalii gaariidha. Kadhatarraa ittiin si kaachisuudhaaf, jilbeebbii keerraa ittiin si kaachisuudhaaf, soomarraa ittiin si kaachisuudhaaf meeshaa gaariidha seexanaafis. Kanaaf seexanni akka itti fayyadamu bara. Seexanni bilbila nuti harka keenyatti fayyadamne ittiin hojjennu, ittiin tajaajilamnu, ittiin fira keenya dubbifnutti akka inni fayyadamee nu bira ga'u bara. Ergaan seexanni nutti erge bilbila keenya keessaan akka inni nu bira ga'u bara. Kanaaf kadhachuudhaaf gaafa jilbeeffattan waan hundumaayyuu cufa. Waan hundumaa cufa of godha. Neetwoorkii keessan isa waaqarraa wajjin godha. Afaan keessan isa wajjin dubbadha. Harka namaan eeggatina, kadhata namaan eeggatina. Namni namaa kadhachuun xuruudha isiniin jedheera. Anis itti namana isiniin jedheera. Waaqayyo karaa namni namaa kadhatu nama gargaara isiniin jedheera. Garuu ofii keessanii kadhachuu shaakalaa. Lafa jirtanitti halkan innaa raftan yeroo boqonnaa qabdan dhokadhaa jilbeeffadhaa. Dhokadhaa waaqayyo wajjiniin boo'a. Dhokadhaa waaqayyo wajjin dudubbadhaa. Dhokadhaa waaqayyo mari'adhaa. Dhokadhaa isa kadhadhaa. Miila isaa jalatti kufaa. Kanatu hojjette yoo siif eebbifama. Daqiiqee yoo siif eebbifama. Birrii walitti qabuun gatiin qabu. Jabaattee hojjettee walitti qabatte. Makiinaa bituun gatiin qabu. Jabaattee hojjettee bitatte. Gatiin qabu. Mana ijaaruun gatiin qabu. Garuu kana hundumaa karaarra kan siif oolchu waaqayyoodha waan ta'eef seexanni qabeenya kee akkasii harkaan fuuni. Dafqa kee akkasii harkaan fuuni. Dhamaatee kee akkasii harkaan fuuni. Hojii kee akkasii harkaan fuuni. Fayyaa kee akkasii harkaan fuuni. Sammuu kee akkasii harkaan fuuni. Fuula waaqayyoo duratti jilbeeffachuu shaakali. Kan jettu yoo wallaalte kan beekteen kadhatu ta'uu danda'a. Kadhachuun shaakalli ta'uu danda'a. Hin beektu ta'uu danda'a. Jilbeeffadhu fuula waaqayyoo dura. Hoomayyuu kan dubbattu yoo dhabde callumani jilbeeffadhu. Bilbila kee ofirraa fageessi. Bilbila kee ofirraa fageessi. Cufii ofirraa fageessi. Jilbeeffadhu sa'aatii tokko. Jilbeeffadhu sa'aatii lama. Kadhadhu waaqayyoon. Na barsiisi fuula kee. Na barsiisi harka kee. Ulfina kee barbaada. Quba kee barbaada. Waan an hojjedhu naaf eebbisi. Karaarra naaf oolchi jedhe. Haalli ati keessa jirtu kun tarii hin mijatu ta'a. Yoo jilbeeffachuuf haalli siif hin mijatu ta'e immoo taa'ii kadhadhu. Taa'ii kadhadhu. Ija keetiin ilaaliyyuu kadhadhu. Garaa keetti kadhadhu. Rakkoon qabu. Garuu bilbila kee ofirraa cufi. Garuu TV yoo jiraate ofirraa cufi. Wantoonni adda addaa karaa qilleensaatiin wantoonni si bira ga'an meeseejoonni adda addaa akka isaan si bira hin geenye ignoor godhi. Kana booda waaqayyo wajjin qofaatti dudubbadhu. Yeroo nuti namoota wajjin waaqeffannu jira. Yeroo nuti namoota wajjin kadhannu jira. Yeroo nuti dhuunfaatti kadhannu jira. Kadhanni inni dubbachaa jiru kun kadhata dhuunfaati.